Nu bishaanis qabna Oromiyaa keessa kan akka baaroo fi dhedheessaa qabeenya Oromoon qabdu san qofaa miti. Magariisa hundumaa Booronaa yoo deemtanis paarkii biyyoolessaa kan jedhamu Booronatti argama barjaa jamaa. Bineensi biyya keenyatti hin argamne kan akka jeeda lafaa diimaa fa'a yookiin sardiida jedhama. Afaan jaraatti yoo hiikames afaan Oromootiinis tokkuma. Jechi garuu gonkumaa waliin dhabu humaa. Garuu ani baay'ee kan na dhibu mootummaan silaa irratti xiyyeeffannoo kan kennu ta'e uummanni Booranaa kun hin beela'u maaliif bishaan illee hin dhabu. Irra guddaa isaan kan isaan fixe qoonqoo caalaa bishaan. Garuu Oromoon haala kanaan yoo katti fufe tokkummaan isaanii jabaata. Maaliif yoo naan jettan akka dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Abbaan qabeenyaas achi hin kaane wooma qabu isaa hiixatee ijoolleen keenya shamarran biyya Arabaa jiranis tokko yoom of dagate hunduu waan qabuun rabbii isaa sadaqatee garuu uummata Booranaa kana baay'ee uummata jajjabaa uummata obsa qabu uummata akkasii rabbi nan garsiifne uummata hamaa uummata gaarii rabbi ramataa godhuu fi bokkaa isaatiin akka bira dhaabbatu yeroo gabaabaa keessatti ramata isaatiin akka nu gammachiisu rammanni hirma namaa yeroo gabaabaa malee waa tokko waan namaa godhu hin qabu. Garuu baay'ee nama gammachiisa Oromoon bakka rakkoon jirtu kanatti yeroo akkasitti waliif dirmatanii akkasitti yeroo walitti dhufan abbaan qabeenyaas haati qabeenyaas qiirroo qarreen isa birrii kudhan qabu shanirraa yeroo akkasitti namaaf kennu baay'ee nama gammachiisa. Jajjabaadhaa Oromoon wal jajjabeessuu qabna. Haala kanaan yoo katti fufutee tokkummaan keenyaas itti fufa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Uummanni Booranaa kun bishaan gurguddaatu jira. Gannaalee naannoo sanatti argama. Bishaan akka Mooris naannoo san keessa ba'a. Bishaan danuutu jira naannoo san. Garuu uummanni san uummata yoo gara bokkaa dhabanis bishaan naannoo isaanii jiru san bishaan san yoo jallisanii yookiin abbootiin qabeenyaa danaa'utu jira. Kan waggaa 35 ol achi keessa isaan saamaa jiran. Kanneen akka Dr. Sheikh Mahammad Alamuddin fa'aa san dabalatee warreen qabeenya albuuda Oromiyaa danuu saamanis jira Boorana keessa. Maaliif uummanni kun silaa bishaan kana jallisee fi uummata Booranaa kana bishaan jallisee akka isaan qotatan lafa san akka bishaan obaasanii laftii margee fi saawwaa isaaniillee akka dheechifatan silaa biyya qabaannee nama gaarii qabaannee mootii gaarii qabaannee kun baay'ee rakkatan. Awwaana dhibuu keessaa namni tokko maal jedheen darbuu godhanii horii 150 qaba. Konkolaataan gaafa asiin deemu suuraa wajjin kaa'ee dhaabbatee har'a garuu konkolaataan dhaabbatee lafee isaa laalaa jira jee waan baay'ee nama dhibu. Saawwaa 160 mun qaba jee 150 hanga 60tiin qaba jee konkolaataan gaafa asiin darbu suuraa wajjin kaa'ee har'a garuu ammaas bakka san dhaabbatee lafee achitti walitti qabamte saawwaa san suuraa gaafa san ilaalanii shifeerri achiin karaa saniin deemu baay'ee gaddaa jiranii gadda guddaa itti dhagahamaa jira jee. Garuu gaddi guddaan uummata Oromootti illee dhagahamaa jira. Uummanni Booranaa uummata hangafa Oromooti. Uummata silaa beela'uu qabu miti. Uummanni kun otoo hin beela'in dura silaa kan mootummaan dirmatuuf ta'e rakkoon hamaan qabu hin qabu. Maaliif bishaan naannoo sanitti argamu waan ta'eef bishaan san jallisanii silaa xiyyeeffannoo guddaa argatee uummanni kun akkasitti miidhaman. Uummanni kun maaltu isaan barbaachisa amma beektaa naannoo sanitti doktoroonni gurguddaan achitti ramadamanii fi uummanni san yoo wallaansa guddaa hin arganne baay'ee miidhamanii miidhaa hamaa keessa jiran jechuudha. Erga saawwaan isaanii dhume namni illee baay'ee miidhamee jira jechuudha. Kanaaf rabbiin miidhaa sanis irraa hambisuu rabbiin rooba isaallee akka rooba abdii qabnaa. Waaqayyo yeroo gabaabaa keessatti akka dirmatuuf namni akka amantii keessanitti du'aa kanadhaa fi uummata Booranaa kanaa uummata Booranaa qofaa miti garuu kan itti jabaateessan malee gara Harargee kanaas baha Harargee baha naannoo Cinaaqsan kana dabalatee naannolee hedduu Oromiyaa keessa beelti akkuma itti fufetti jira. Naannoo karaa Arsii Baalee kanallee naannoo Baalee kanallee karaa daangaalee Somaalee wal daangessan jechuudha. Baay'ee rakkoo hamaatu Oromiyaa keessa deemaa jira. Odoo biyya qabnu odoo bishaan qabnu rakkoon akkasii yeroo uummata keenya irra ga'u baay'ee nama sodaachisa. Inshallah waan jedhu kun hundi darbiti biyya keenya irrattis biyya abbaa rabbiin waa taasisuun isin jedha. Soomani kunis dhufee jira Ramadaana gaarii akka rabbiin abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa uummata Booranaatiif sagalee ta'a afaan keessaniin akka amantii keessaniitti rabbi kadhadhaa fi rabbiin akka bokkaasaa rooba isaa roobuuf
abdii qabnaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa tamaam shawwaro laayik godhaa subscribe godhaa koomentii jalatti nuuf kennaa yaadni keessan nu jabeessaa yeroo hunda yaada keessan nuuf katabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa waan silaa jirullee wal gorsinaa garuu YouTube keenya illee laayik godhaa yoo laayik gootan viidiyoon tun nama danuu bira geessi yoo laayik hin qabaanne bakka tokko hin dhayitu kanumaafu laayik nuuf godhaa sheer nuuf godhaadhaa inshaallah yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebinaa amma torbee boronaa akka ta'e hundi keessanuu abdii qabdanii gargaarsi itti fufaa hanga uummanni kun bayyanatanitti jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa inshaallah ta'ala wal bira dhaabbannaa galatoommaa sinjaa galata guddaa qabdu galanni keessan bilisummaa haa ta'u galanni keessan bilisummaa akka ta'u abdii qabnaa inshaallah ta'ala yeroo gabaabaa keessatti rabbiin akka ija wal gorsiisu abdii qabnaa du'aa keessaniin hin dagatinaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa kam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata alhamdulillah baga jiraatanii akkam nagaa Ramadaan Kariim jennee jirra jala bultii baga geessanii isiniin jaa ani nagaadhaa galata rabbii baga naaf jiraatanii jiruuf jireenyi maal fakkaata as geenye jirra wallahi egaa alhamdulillah torbee kana keessa waan bareedaatu deemaa jira innis maali utaasonni keenya kanneen akka Kamal Shamshuufaa kanneen akka Raayyaa Abbaa Mancaafaa kanneen akka utaasota darabjiifaa gara Booranaa imaluudhaan ummata keenya achitti akka gargaaraa jiran miidiyaaleen hedduunis gabaasaa jiran haalli akkanaa kun yoo katti fufutee baay'ee nama gammachiisa akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan hundi keessanuu yoo yaa jennee jirra harka fune ashamaa baga nagaan dhuftanii isiniin jedha haalli kun yoo kanatti fufutee yeroo gabaabaa keessatti tokkummaan keenya akka itti fufu abdii qabnaa ilmi namaa nama ta'uudhaaf gargaaramuun dirqama amantiif kutaa odoo hin jenne ummata Booranaa hangafa ummatoota Booranaa biratti argamuudhaan ummata Booranaa gargaaruu keessaniif galata guddaa qabdan haala kanaa yoo katti fufutee tokkummaan Oromoo yeroo gabaabaa keessatti akka bakka ga'u abdiin qabna jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa yeroo gabaabaa keessatti inshaallah yoo rabbi jedhee namuu gatisaa akka argatu abdiin qaba wal jajjabeessuu qabna hanka dubbachaa jiru tamaam shawworoodha laayik godhaa subscribe godhaa koomentii jalatti nuuf kennaa yaadni keessanis nu jabeessaa jajjabaadhaa soomanni kunis soomana gaarii akka nuuf ta'u abdii qabna du'aanis nun dagatinaa nu cinaa dhaabbadhaadhaa ummata Booranaa kana cimsinee du'aa kadhachuu fi akka qabnu abdii qabnaa namoo akka amantii keessanitti rabbi keessan kadhadhaa fi bokkaan akka roobuuf rammanni harka namaa yeroo gabaabaa namaaf ta'a kan harka rabbi immoo yeroo dheeraa namaaf ga'a kanumaaf rabbitti mee harka wal qabadhaa iyyaa sabni keessan rakkatee jira ummata Booranaa hangafa ilmaan biyyaa ani waamuma isaaniitu na dhibaa halkaniif guyyaa keessaa yoo rafuusnatti dhufu abjuudhaan umman dur qabaataa arra yoo harka namaa eeggatu yaa ummata Booranaa rabbiin akka isiniif dirmatu ani abdiin qaba isiniif hin kadha waaqa koo hammaan danda'utti yaa rabbi narraa taqabbali ummata Booranaa du'aayin keenyaas akka isaan dhaqqabu rahmata rabbii tokkicha malee wanti hunduu biyya lafaa kana hin ga'u rabbi rahmata keessaniin wal jajjabeessuu qabnaa Ramadaan kunus dhufaa jira Ramadaan milkii akka nuuf godhu abdii qabnaa inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhe uumamiti wal gargaarraa wal cinaa dhaabbannaa YouTube keenya illee sheer godhaa yaada yoo qabaatanis yaada keessan nuuf kennaa ulfaadhaa galatoomaa gadaan bilisummaa akka ta'u abdii qabnaa naaf jiraadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa yaadni keessanis nu jabeessaa eegni keessanis nu jabeessaa yaada akka waliif kenninu abdii qabnaa YouTube keenyaas sheer godhaa laayik godhaa koomentii jalatti kennaa namoonni maatiin ta'in maatiin nuuf ta'a wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa akkasinis ninjaa galatoomaa ulfaadhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ninjaa gadaa bilisummaa
Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaataa baganaaf jiraatanii tamaam shawooroo laayik godhaa koomentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa wal gargaarraa yaadni keessan nu jajjabeessa yuutuubii keenya illee sheer godhaa laayik nuuf godhaadha jajjabaadhaan isiniin jaa irra deebiidhaan yooyaa jennee jirra baga nagaan dhuftanii galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna.